lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraa sabni keenyi barbaadu osoo hin walloliini karuma nagaa taa'anii barcuma irratti dubbatan irratti walgaanii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'a sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Lolaan olaantummaa garee tokkos haa taatu sirna garee tokko gadhaabuun hin danda'amu. Kana booda biyya waloo jaarree yoo kajamu taate marii walootiin jedhee yookaan amanu taate kanarratti hundaa'ee qaamota qawwee walolaa jiru wajjin Johar Muhammad turtii waggaa lamaa booda eega inni gaafiif deebii karaa miidiyaatitti as dhufe jechuudha. Gaafiif deebii inni godhe kana booda wocni guddaan ka'eeti jira. Akkuma isin agartan sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Jalqaba osoo viidiyoon isaa ol hin bahin jechuudha. Akkamiin Johar intarvuu ta'a? Akkamiin Johar miidiyaa afaan Amaaraa dubbatu irratti intarvuu ta'e? Maaliif alaabaa Itoophiyaaf duuba kaa'e? Ajandaa akkasitti ture osoo viidiyoon isaa gadi lakkifameen dura jechuudha. Amman tana eega viidiyoon isaa gadi lakkifame ammoo booda jechuudha. Gaafiif deebii isaa gadi lakkifame kan gartee manni Itoophiyaadha guutuun kan burjaajahee siyaasni amma mataa fi miilli isaa wallaalamee garri goruu dhabame mee Johar maal jedha jechuudhaan kan rikaardii galmeesse kan haga ammaatitti illee jechuudha waan artistiin beekamaan tokko laalamu olitti ilaalame. Viidiyoo kun eega gadi lakkifame booda woca hedduutu deemaa jira. Garee tokko garee akkuma isinuu beektan maqaa ABO dhawachuudhaani gareen beekamtii hin qabne yookiin ammoo maqaa ABO dhawachuudhaani akkamiin qawwee hiikkadhaa mootummaa kana waliin araaramaa jedha. Akkamitti Itoophiyaan akka hin miidhamnee fi karaa nagayaatiin mariidhaan fixaa jedha kan jedhudha. ABO dhugaadhaa kan karaa hidhannootiin jaalmarroodhaan hoogganamuun baanu. ABO karaa nagayaatiin ABO HD Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamuun baanu. Warra maqaa ABOtiin naggadu warra gartee an ABO dha ofiin jedhee beekumtii hin qabne warra maqaa kanaan naggadu jechuu kiyya malee an ABO gara biraatti nama fudhatina. ABO amma dura viidiyoo amma dura waraabee irratti illee akka waan ABO fi yookiin ammoo Johar jedheetiiti. Joharii fi ABO'n yookiin ammoo Ofeekoo fi ABO'n akka waliin hojjetaa jiran hedduun keessan argaa jirtan. Gareen biraa tokko ammoo yeroo gartee fakkeenyaa fi Abiyyi faannoo dhahaa jiru kana akkamitti waan kana galatoonfatuu dhabe warra jedhu mee waa'ee kanaati waliin ilaalla. Akkasuma kanarratti ammoo warri gartee gahee ABO jalatti daheeffate kuni jaalmarroon hoo maal jedha. Viidiyoo jaalmarroollee harkaan isiniif qaba isin dhageessisa. Kan Joharis bakka san irraan buree kan jaalmarroos waa'ee sanii irratti maaliin garaagarummaa qabaa fi maaliin wal fakkaataa kan jedhus isin dhageessisa. An Abduu Moobaayil Abdiraay waraana jalqabaa dhuftan Abduu Moobaayil kan jedhu kana subscribe godhaa maatii keenyaatti dabalamaan isiniin jira. Jalqaba irratti kan Johar gara miidiyaatti as deebi'uudhaaf baga gammaddan dinqisiifattoonni isaa jechuudha. Johar akka biyya saniititti jechuudha kaleessa akkuma isin agartanii burjaajii guddaa siyaasni biyya sanii laaqamee mataa fi miilli wallaalame warri itti seene iyyuu akkamiin akka keessa bahu kan wallaale sanii namni furmaata barbaada maal jedha namni kun gaafa duraa waan inni jedhe san qofaadha kan tahame warri gaafa duraa zarrafiidhaan baduu qaba yoo Tigreen badde furmaanni biyya saniiti ABO'n yoo badde furmaata biyya saniiti shaneen baduu qabdi wayyaaneen baduu qabdi warri jechaa ture hundi malli harkaa badee yeroo ofii isaaniitiif iyyuu fakkeeffachuudhaaf illee ta'uu wal nyaataa jiran kanatti mee Johar maal jedha namni dubbiin galteef nama kanaa jechuudhaaf warri gaafa duraa qeeqaa ture illee naamusaan sagalee qaqqabataniiti hordofaa turan jechuudha. Wanni kun waan isin ajaa'ibsiisu waan rikaardii galmeesse jechuun yeroo kana isiniin jedhu waan addaa yookiin saniif osoo hin taane hagam takka namni akka dheebote dubbii dhugaa takka dhagahuudhaaf dubbii furmaataa dhagahuudhaaf biyyi sun hagam takka akka dheebotte waan mul'isuudhaaf kana kan isiniin jedheef malee yookiin ammoo viiwar hagan argatee hagas argatee sirbaatii fi miti jechuudha. Waan abbummaan barbaade yoo amman tanatti gaafiif deebii kan godhu taate akkasii kan hordofamu hin jiru jechuudha. Kana jechuun maalinni dhugumatti furmaanni namni waan dhugaa takkarratti waan inni jedhe waan dhugaati jedhee kan namni eegaa jiru maal inni laata jedhee burjaajii kana keessa bahuudhaaf haga inni cal'ise kan akka namni burjaajaa jiru waan mul'isu namatti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu wanni kun takka ani argee hin beeku jechuudha. YouTube'ii miti karaa Facebook'aatiinis nama live 39,940 kan daawwatamu takka argine hin beeknu jechuudha. Kanaafuu wanni kun haga ammaatitti illee sa'a 24 keessatti nama gara 600 oliitiin daawwatameeti jira. Kana yeroo isin jedhu artistii miti muuvii miti yeroo jalqabaatiif jechuudha. Waan akkanaa kana argine hin beeknu. Kuni dandeettii guddaadha. Dandeettii Rabbiin isaaf kenneedha jechuudha. Tole hayyee viidiyoo isaa sanii yeroo lama yeroo sadii dhageeffadheen laayifis hordofaatii ture
hatta kan namni irraa mummuree gadhiisullee akkuma haariyaatitti dhageeffataan ture irri deebi'ee yeroo hedduu dhageeffadhe kan afaan Oromootis kan afaan Amaaraa Ubuntuudhaan haasa'e illee jechuudha. Keessattuu kan Ubuntuudhaan dabre YouTube qofa irratti dabre waan ta'eef hedduu laalame karaa YouTube jechuudha. Kaan ammoo kan warra OMN karaa Facebookaatiin live dabraa ture gara nama 27,000tu daawwataa ture jechuudha. Gaafa artisti Haacaaluu Hundeessaadha. Nama 24,000 riikaardiin kan Haacaaluu ture garuu amman tanatti gaafa yaaliin ajjecha Joohar irratti taasifamee fi gaafa artisti Haacaaluu Hundeessaa intarvuu isa dhumaa kan irratti wareegame kan Minilik Harreedhaan dhufe kan jedhu san irratti jechuudha nama 24,000 wayi ture. Kuni nama 27,000 kan dhiyaatu laalame jechuudha Facebook irratti. Kuni waan biraatiif sirriitti hin fakkaatin hawwiin ilmi namaa maal jedhaa Joohar maaliif furmaanni maal harkaa qaba waan inni jedhe kanatu waan dhugaati kan jiru akkasumatti waan hedduu anama ofii kiyya akka dhuunfaa kiyyaatti waan hedduun adda baafadhe. Mee gara qeeqa namoota isarratti dhiheessanii itti deebina san viidiyoo isin dhageessisa kan Jaalmarroodis kan Jooharillee irraa muree xiqqashoota akka isin dhageessisa. Anamma asirratti waan hedduudha irraa hubadhe tokkoffaa namni kuni gadoo waan jedhamu xiiqii yookiin biyyina hiite haa diigamtu hin jenne biyyi akkas nu goote haa diigamtu biyyi filannoo keessaa nu baafte haa diigamtu hin jenne jijjiirama nufinne fudhatanii akkas godhanii haa diigamtu hin jenne mariitu barbaachisaadha. Kana keessatti maaliin hubadhe namni hagamta akka namni gartee fakkeenyaaf waan tokko ummataaf qabsaa'u namni biyya takka qabsaa'ee biyya tana bulchee ummata kiyya akkana karaa nagayaatiin ummata biyya sanii bulcha jedhee namni deemu hagam takka akka obsaa fi isa barbaachisu walumaa gala akka xiiqiidhaan deemamuu hin qabne isarraa hubadhe jechuudha. Waa'ee miidhama isarra gahee tokkollee as keessa hin galchine mariitu barbaachisaadha. Kan sanirraa hafe fuula duraa fi fakkeenyaaf nuti gaafa duraa namoonni hedduu namoonni gartee fakkeenyaaf wayyaanee deeggaran wayyaaneen gaafa isiin dabra birhaan geette dhufte amma qabatte akkas taatiidha. Namoonni hedduun ammoo abbichuun guyyaa takkatti bahee iddoo lolaatitti argame dhabamsiisee maqaletti galeedha. Wanni kuni akka gartee nuti ittiin sobamaa turreedhanaaf galee jechuudha. Maaliif jennaan yeroo amman tanaatitti waggaa 20-30 kana booda abbummaan fedhe wallolee lolaan biyya takka yookiin ammoo riphee lolaa balleessee biyya san koontirooluu hin danda'u. Riphee lolaan tokkollee nama san cabsee biyya san qabatee yookiin akka ofii fedhu godhuu hin danda'u ka jedhudha isarraa hubadhe jechuudha. Kana jechuun maalinni fakkeenyaaf warri amma zarraaf jedheeti wayyaanee balleessina jedhu suni dargiin gaafa dura akkana godhee bakki inni ittiin xiqqashoo miidhame yookiin ammoo nyaata naquu fi wantoota akkas akkasiisanii bakka san ammoo nuti nyaataan cufnee hinjifannee akkas goonaadha kan jedhudha. Walumaa galatti lolaan akka hinjifannoon tokkollee hin dhufne qaamni alaa seenee akka gartee fakkeenyaaf biyyoota biraa kan diigamee kana akka godhuu danda'u dhibbara dhibbatti isarraa edaan hubadhe jechuudha. An jechuun biraa waanuma wal hinjifatanii fakkeenyaaf abbichuunis wayyaanee dhabamsiisee qabateetumaan nu hundinuu beeka akkasumas yaa turre gaafa maqalee seenes biltsiginnaa isaa achitti ijaare cimina wayyaaneetiin keessaa haa ufurraa jarri ariitee baaftu malee wayyaanee achi keessaa balleessee biltsiginnaa wayyaanee Tigraay kan biraa achitti ijaaratee bakka biyya tan akka ofii fedhu godha. Akkuma jarri gaafa duraa goote san akkuma jarri abaa'oo Oromiyaa keessaa ariitee oppojoo ijaarattee ittiin Oromiyaa goolaa turte san akkasuma godhuu abbichuunis homa salphaa nutti fakkaata jechuudha. Amman tanallee nuti wayyaanee cimina ofii isiitiin ufurraa ari'e malee wanni sun akka hin danda'amne yeroo ajaarraa ammaa kana keessatti akka hin danda'amne ka jiru nama tokkolleef waan ife natti hin fakkaatu amma sun akka hin danda'amnedha kan inni jala muree dubbate jechuudha. Qaamni riphee lolaa tokko yeroo fakkeenyaaf biyya takkaa wallole gabbatee akka inni guddatee kanummaan fedheyyuu akka gabbatee mootummaa san biyyi san diigu mootummaa bira dabree akka gartee biyyi sun diigamuu dandeessu akka walumaa galatti wal hinjifachuun akka hin danda'amnedha kan inni isarraa hubadhe jechuudha. Kan amma argaa jirullee sanuma fakkeenyaaf abaa'oon Jaalmarroodha gaafa jalqaba jijjiiramni dhufe jennee nuti shubbisaa turre gaafa marroon gartee didee qabsootti seene sanii fi har'a humna isaa walitti ilaala. Har'an tana Oromiyaa gara caaluu marrutu harkaa qabaa jechuudha. Haa ta'utii hoo as jidduutti kan miidhamaa jiru eenyuun uummata keenyaa jechuudha. Gidduu kanatti kan miidhamaa jiru uummata keenya kanummaan gartee mootummaan maqaa shaniitiin ajjeesaa jiru sunillee jechuudha. Kanaafuu waan guddoo ana fakkeenyaaf isin kaase malee waan guddoo takkaan jechuun durillee barsiisaan keenya hoogganaan keenya isuma waan ta'eef isarraa kan barachaa as kenne waan ta'eef jechuudha. Tole hayyee beekaa viidiyoo isinitti hin dheeressu
amma garee tokkotu wacaa jira. Gareen tokko maal seetan warra gartee fakkeenyaaf maqaa ABO jalatti daheeffateen Joohar kana qeeqaa turetu jira gaafa dhihoo fakkeenyaaf fi Naayiroobii dhufee waa'ee Naayiroobii irratti illee deebisaa kenneeti jira. Ani yoo biltsiginnaa waliin mari'achuu barbaade biltsiginnaa Finfinnee jira wanni an Naayiroobii deemuuf hin jirudha. Yoo ammoo fakkeenyaaf qaamni kootu waliin mari'annaan jedhe qaamni siyaasaa afeerraa alatti osoo nayyaaminuu namni jalqaba dhaqu ana kan jedhu dubbatee jira. Dabratsiyoon waliinis Abiyyi waliinis Marroo waliinis ani yaamicha malee qaamni waliin mari'anna jedhu kan siyaasaa kan biyya kanaaf Dabratsiyoonis biyya sanii fi kan qabsaa jiru Marroonis biyya sanii fi kan qabsaa jiru Abiyyi namuu gara isaa akka yaada isaatti haadeemu malee hundinuu biyya saniif waan ta'eef qaamni waliin mari'anna jedhu yoo jiraate afeerraallee hin eegu kan jedhu jala murii kan dubbate jechuudha. Kallattii nuti itti yaadnu sanii ala inni akkaataa gartee beekumsaatiin lafa kaa'ee jechuudha. Duuba jalqaba irratti mi viidiyoo kana dhageeffadhaa. Fakkeenyaaf namoonni hedduun warroonni gartee garee ABO fakkeessuudhaani ABO qawwee hiikkachiisee yookiin ammoo Itoophiyaa faarsee alaabaa Itoophiyaaf duuba kaa'ee biyyi sun hin baddii yookiin ammoo marii siyaasaa marii hunda hirmaachisan godhuudha qabna jedhee warroota jedhantu jira. Waa'ee kanaa irratti jalqaba kan jaal Marroon amma dura BBC waliin haasa'een sin dhageessisa. Itti aansee kan Joohariin sin dhageessisa. Dhageeffadhaa ka jaal Marroo kana. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture qabxiilee muraasa ibsuutiin karaa nagaatiin akka xumuramuudhaatiif haasaan jiradhanii kanneen kaasan jiru. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf. Xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin wal loliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'a sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan kan akkasiiti oofishaalii karaa nuu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee kan hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kataasifamu ta'ee fi international sanction bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko yoo osoo jiraatiin namni dhimma rakkoosaa sababa akka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajjabdoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo dhiyaate irraa hirmaachuu qophii. Silaa nagaan kan inni barbaachisu warra qawwee waliif fudhatee wal lolaa gidduu yoo dubbatame nagaan bu'a. Kuni kan mootummaan kan jaal Marroo amma booda biyya kanaaf lolli fayyadu amma booda lolaan olaantummaa garee tokkos haa taatu sirna garee tokko gadhaabuun hin danda'amu. Kana booda biyya waloo jaarree kan jedhamu taate marii walootiin jedhee yookaan amanu taate kanarratti hundaa'ee qaamota qawwee wal lolaa jiru wajjin lola dhaabee qaamota ilaalchaa wal lolaa jiru wajjin immoo gara hunduma keenya gara tokkotti sassaabamnee kan mari'annoo taatu taate biyya kanaaf furmaata qaba jenneeti kan amannu. Kana fakkaataa jechuudha. Dhageessaniiti jirtan. Kan jaal Marrootis wanni qawween fudhatamuuf homa tokko jedhe jaal Marroon jalqaba biraatti kun kan jaal Marroo dhageessaniiti jirtan. Wanni qawween fudhatamuu fi carraan biraa dhabamee uummata kiyyaaf karaa kanaa nagaa fida jennee waan gooneef waan kartee karaa nagaadhaan godhamu mootummaan sun cufeef uummata kiyyaaf nagaan buusa bilisummaan fida jennee wanni qawwee fudhanneef jaalannee osoo hin taane karaa nagaa waan dhabameefidha. Amman tanallee qaamni dhugumaan walqixxummaadhaan waliin mari'anna jedhu yoo kan dhufu taate nuti qophiidha. Durallee dirqamneeti gartee karaa humnaatti kan seenne malee jaalanneeti mitiidha kan jedhe. Dabratsiyoon illee beekee kanuma kan ture Geetaachoo Raddaallee kan jechaa ture kanuma jechuudha. Amma Joohar illee kanuma jedhe yookiin immoo Joohar as keessatti viidiyoo isaa kana keessatti ABO'n hiikkatee galeetiin Abiyyitti harka haa kennatu hin jenne yookiin ammoo mootummaan haa jechuudha mootummaan abbaa afooshaa tahee haa mariisu akka mootummaan amma itti deemaa jiru akka mootummaan amma godhaa jiru warri mootummaan biyya bulchin ofiin jedhu kun akka itti deemaa jiru akka afooshaati beeki nutu mariisisaa koreellee isaan ijaaranii kan mariisisullee wanni hundinuu isaaniin hooggan walumaa galatti afooshaa isaanii bakka jijjiirama dhufe kun akka hin gufanne nu bira dhaabbachuu hamoom suni hamoommota nuuf tahaadha kottaa addunyaatti ragaa nuuf ba'a addunyaan bulchuu dadhabdan nuun jechaa jirti akka gartee nuti walii gallee jirru kottaa ragaa nuuf baha isin gabroomsinaadha sun san osoo hin taane kan Joohar jedhes kan jaal Marroon jedhes garaagarummaan isaa maalinniidha nama kan as keessatti jechuudha garaagarummaan bira tokko illee nu hin jiru dhugaadha nama tokko fakkeenyaaf kan si jibburraa eebba hin eegin waan jedhamu tokkotu jira waan san ta'eef malee wanni biraa garaagarummaan bira tokko illee nu hin jiru jechuudha jaal Marroonis kan jedhee nuti dirqamneeti qawwee kan fudhanne qaamni dhugaa walqixxummaadhaanii
naashinaal daayiloogiin baanamusan gattaa'ame taanaan nuti wanni qawweedhaan deemuuf hin jiru. Joohar illee kan inni jedhe kanumaa jechuudha. Yeroo maqaan ABO'dhaa ka'u beeke namoonni hedduun akkamitti maqama ABO sanuu dhooyitaa miti yookiin ammoo ani ABO'n jaaladha akkamitti na tuuti ati bitamaadha ati akkasii ati virrisaadha maalidha miti. ABO'n nuti beeknu ABO'n karaa hidhannootiin saba kiyya bilisoomsa jedheetiin qabsaa'uutti jiru ABO jaalmarrootiin hoogganamuudha. Kana Oromoo guutuutu faana jira jechuudha. ABO'n karaa nagayaatiin qabsaa'uutti jiru ABO Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamuudha. Kan qondaalonni isaanii Koroneel Gammachuu Ayyaana kan kaleessa hidhaadhaa bahee faadhaati. Kan qondaalonni isaanii Jaal Battee Urgeessaa faa, Jaal Abdii Raggaasaa faadha, Jaal Lammii Beenyaa faadha jechuudha. Kanniini kan Mikaa'el Booranaa faadha. Kanaa jechuudha ABO'n karaa nagayaatiin qabsaa'u kan tu'eenu. Kan karaa hidhannoodhaa immoo kan jaalmarroodhaan hoogganamuudha jechuudha. Wanni anka waa'ee viidiyoo jaalmarroodhaa kan isin dhiheessuuf jedhillee yookiin warra jaalmarrootu qeeqaa fi miti. Warri kunii fi jaalmarroo wal faallaadha jechuu isin agarsiisuufi. Wannan viidiyoo jaalmarroodhaa kan Joohar wali isin dhiyeessuu barbaadee fi jechi Jooharii fi kan jaalmarroo wal hin dhahu jechuudha. Jechuma takkaadha kan jedhamaa jiru. Garuu barnamoonni tokko hatta qeeqa kana walitti fidatuudhaa fi haga viidiyoo Joohar kan gaafa duraa bara 2018 nuti amma bilisoomnee jirra karaa hidhannoo nu barbaachisu Joohar gaafa duraa jedhe sanfaadha fidanii kan ammaa kana faadhaan haga walitti laaqan takkaadha. Amma bakki san hin jirru jechuudha. Gaafa san hunda kan burjaajaa ture. Addunyaan burjaajoiteetiin Noobeela kennite Noobeela addunyaa Noobeela guddaa kan addunyaan qaroomte sun iyyuu Noobeela kenniteef jechuudha. Noobeela jechuun waan laafaa miti. Haga nuti sobamne san caala soomte jechuun danda'ama addunyaan maanuu jechuudha. Amman tana ammoo addunyaa sanuu qaanfachiiseeti haala qaisiisa. Viidiyoo gaafasii fa'aa warra as fiduutu jira jechuudha. Amma kan jechaa jirru waa'ee ammaati. Waa'ee siyaasa amma eega gartee siyaasni jijjiiramni baanasuun kanarraa gufateedha jechuudha. Kanaafuu warri waa'ee kanaatiin nagadutti jiru ABO irraa faallaa ta'uu isin agarsiisuuf wanni viidiyoo jaalmarroodha kan inni waa'ee kanaa irratti waa'ee marii irratti maal jedha kana jedhu irratti waan ani viidiyoo jaalmarroodha kan isin dhiheessuudhaaf dirqameef jechuudha. Marii hunda hirmaachise yeroo jedhamu yookiin ammoo Abiyyi madarakarra taa'ee Biltsiginnaan madarakarra teessee ati ammoo as teessee mari'attee jararraa qajeelfama fudhattee oppodiyoo taate jechuudha. Sanii miti kana jechaa jiru. Jaalmarroolleen kan jedhe marii hunda hirmaachise naashinaal daayiloogiidha. Joohar illee naashinaal daayiloogiidha. Addunyaan illee kanuma kan jechaa jirtu. Dabratsiyoon illee kanuma jechuudha kan jechaa jiru. Kanaafuu wanni kana waa'ee ABO'tiif waa'ee maaliitiidhaatiin akka wal hin qabanne isin agarsiisuuf jechuudha. Inni biraa Joohar alaabaa Itoophiyaa kana iftuuba kaaheetiin yookiin ammoo Itoophiyaan irratti leelliseedha. Yoom Itoophiyaa takkaa leellisee beeka. Itoophiyaa maa ati jibbitu saniyyuu Oromoo fakkeessuufi Tigree fakkeessuuf Amaara fakkeessuuf kan olaantummaa nama tokkootiin yookiin sirna tokkootiin Itoophiyaa kijibaasan osoo hin taane Itoophiyaa dhugaatan Oromoo fakkaattu san ijaarraadha. Qabsoon maal isaaniitu maalinni hatta isaan duratti illee fakkeenyaaf ofeekoo maalinni kanuma jechuudha. Qabsoon isaanii Itoophiyaa federaalizimii namni hundi Oromoonis akka Oromootitti akka biyya san keessa akka rabbiin isa uume akka heddumina isaatti qabeenya isaatti fayyadamuudhaa fi homa hundaan akka Oromoo fakkaattutti Amaaras akka Amaarummaa isaatti kan Amaara fakkaattu ijaarraadha jechuun tarii. Fakkeenyaaf paartiin biraa lakki Oromiyaa kiyya keessa muradha sun waan biraati. Garuu walumaa gala Joohar kanaadha kan yeroo Itoophiyaa sanuu ni xahaarsinaadha. Itoophiyaa malajisaa san ni xahaarsinaadha qabsoon Joohar jechuudha. Sanidha kan itti jiran illee jechuudha. Yoo san tahuu baatte Itoophiyaa faarsoo taate maa irratti walolarree fakkaa inni illee zimati jedha silaa yeroo hidhaa jiru sanitti zimatinna Itoophiyaa izgaabeer ayitanyaamin aanqalaafimeen akkuma gartee fakkeenyaaf paartiidhaan biroo warri jiru isaanii qabsoo Oromoo irratti fixan gaafa lola dhihoo irratti jechaa turan san jechuudha. Akkasuma jala ture sila Jooharii fi Baqqalaaleen wannummaan itti hidhamanii lakki Itoophiyaan tun sirrii hin jirtu. Itoophiyaan hunda fakkaattu. Itoophiyaan kaleessa gaafa wayyaan illee sirrii hin jirtu. Kalee achi dura gartee gaafa sirna nyaatiin bulaa turte illee sirrii hin jirtu. Har'aan tana Itoophiyaa haaraan hunda fakkaattu ijaarraadhaan fakkaata qabsoon Joohar fa'aa jechuudha. Duuba warri ammoo lakki wayyaanetu nu gabroomse malee dura waggaa dhibba dura bilisummaa irra turre akkasitti deebina warri jedhu garii amma bilisiginnaa kanaa jechuudha. Duuba haala kanaani Joohar maaliin hidhamee maal irraa eedeedha. Silaayyuu namni nama jibbu nama faaruu irraan eegan akkuma jedhamu sanii fi hinaaffaa gartee Oromoon fakkeenyaaf nama kana jala deema nuti eenyutu nu waliin deema warra jedhudha. Gareen ammoo isa qe'oo kuni beekamtiin qabu eenyuun akka ta'e illee hin beekamu. Warra jechuun maqaa ABO'tiin deemu gaafa duraatis warri Naayiroobii dhufe jedheetiin dhiichisaa ture sunis ABO miti jechuudha. Fakkeenyaaf qondaallee ABO'dhaa guddaan Jaal Battee Urgeessaa asirratti yaada bal'aa yeroo garagaraatitti sooshaal miidiyaa isaa irratti barreessaa ture jechuudha. Isinis jala seentanii hordofuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf yeroo Jeneraal Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hidhaadha bahan Koroneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hidhaa bahan namni jalqaba simate Joohar Muhammad fa'aadha jechuudha.
haala akka isanii walii hojjetaa jiran ABO fi OFE kolleen akka paartiitti illee jechuudha. Garuu gareen kun garee kam akka ta'e hin beekamu jechuudha. Garee biltsiginaan ergame ta'ee garee biraa kan ijaaramuu barbaadu ta'ee garee gartee Oromummaan akka ijaaramne ta'u fedhu barbaada ta'ee hin beekamu jechuudha hagammaa jettu. Kanaafuu Jooharii fi jechi Jaalmarroon jedhame garaagarummaan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan Joohar wannummaan qabsummaan isaatu Itoophiyaan tun sirrii hin jirtu ni qulqulleessinaa ni ijaarraa Itoophiyaa haaraa ni ijaarraadha. Kanuma jechuudha qabsoon Joohar duraan illee kanuma kan biraa natti fakkaatu. ABO'lleen warri amma karaa nagaatiin qabsoona jedhu kun sanuma natti fakkaata. Kan kanarraa hafe tarii waan qeeqanii yoo dhaban kanaan qeequu danda'an yookiin ammoo ABO'n hiikkatee Abiyyi tarkaa haa kennatu hin jenne Joohar hundinuu gattaa'ee naashinaal daaloogiin silaa durayyuu osoo nuti jennu kana bira dabrame ammallee godhamuu qabaadha kan Joohar jedhe jechuudha. Lolaan furmaanni hin dhufuudha kan inni jedhe. Kanaafuu waan Joohar irratti duulamuu fi waruma gartee hinaaftota hordofu waan namni gartee Joohar jaalatuuf beekumsaati namni jala yaa'uu fi akkamiin nuti dhageetti arganna warra jedhee hinaafuudha natti fakkaata warri kun jechuudha. Eenyummaan isaanii hin beekamu ammoo. Inni bira ammoo gareen tokkollee maal jedha Abiyyi faannoo nuuf diigaa jira. Faannoo diigaa jira warra gartee sirna duriitti qabsaa'e akkamitti kana galatoomfatuu dhabe. An qabsummaan Oromoodhaa yoom eessumaanuu karama kamiinuu jechuudha. Ebaluun naaf balleessi yoom taate qabsoon Oromoodhaa. Walqixxummaadhaan haa jiraannu mirgi nama hundaatu haa eeggamuudha. Abiyyi yoom faannoo naa balleessidha duraanis kaayoon Oromoodhaa. Ani ajjeefamuu hin qabu qabeenya kiyya irratti abbaan ta'uu qaba naannoo kiyya ofiin bulfachuu qaba an ofiin of bulchuu qabaadha malee gaafiin Oromoodhaa ebaluun naaf balleessi yoom ta'e miti ebaluun naaf balleessi miti jechuudha. Kanatti hin fakkaatu akka nama wallaalaa tokkootitti nama waa balleesse kamiyyuu Oromoos ta'ee Amaaras ta'ee Tigrees ta'ee odoo seerri jiraate osoo mootummaan dhugaa jiraate jechuun mootummaa sobaa kanan baanu mootummaa biyya diigaa jiru kan osoo hin ta'in mootummaan dhugaa tokko osoo jiraate eenyuunu akka seeraatitti akka seera biyya saniitti akka fedha nama tokkoo ittiin naggada siyaasaa kan osoo hin taane akka seeraatitti nama iyyuu itti gaafatamuu danda'a. Kasanirraa hafe yoom ebaluun naa balleessi an akkasitti si deeggara akkasitti jaaladha yoom ta'e gaafiin Oromoodha. Tarii nuti amma akkanatti akka wallaalaa tokkootitti baga akkas godhe jechuu dandeenya. San baga akkas godhe gaafa sirra dhufe hoo fakkeenyaaf faanoo balleesse itti jaalatti haa jennu gaafa as dhufe hoo gaafa Oromiyaatti gaddeebi'e maal godhu deema. Oromiyaa keessa ABO baarii tokko keessatti ni balleessina shanee baarii tokko keessa balleessina maqaa jedhuun Oromoo hagamta godhan nama 40 bakka tokkotti rashanaa nama 20 bakka tokkotti rashanaan turre akkam hojjetaa turan. Faannoo naa balleessi ammoo faannoo si balleesse gammaddesi hoo akkam si godhuu deema kan jedhu ilaaluudha jechuudha. Kanaafuu sayyoo barbaadde OBN irra dhaqee OBN dhaggeeffachuudha. Garee Findaalii kan akkas godhee mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Biyya san olaantummaa seeraa jechuun beeki nama ajjeesu jechuudha. Olaantummaa seeraa mee biyya san keessa haga fakkeenyaaf waggaa afran kana nama kuma meeqa kan lubbuun isaa lola Tigraahii alattuu Oromiyaa keessatti nama kuma meeqaadha kan turaaf taatee qisaasamte tokkochi kan mana murtiitiin duutitti murtaa'ee mana murtiitiin du'e ni jira. Olaantummaa seeraa jedhameetiin milishaadhaa fi akkanumatti abbaan arge lubbuu namaa qisaasaa jira jechuudha. Duuba olaantummaa seeraa jechuun biyya san keessatti milishaan akka barbaadetti haara shanu jechuudha biyya san keessatti. Kanaafuu kan sayyoo barbaadame OBN irraa fi ETV irraa faanaa irraa ni jedhama. Maaliif olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Garee kana akkas godhuu mootummaan hirmijjaa fudhatuu qaba. Kuni OBN irratti illee jedhamaa jira. Joohar wannummaan qabsaa'uuf tana balleessuu fi ebaluun haa balleessu. Ebaluun naa haa balleessu. Ebaluun akkas godhuu qaba. Kanaa miti kaayoon Joohar inni kaleessa illee jedheeti jira jechuudha. Walqixxummaadhaa fi kan dubbataa jiru jechuudha. Mirga walqixxummaa sabaa fi sablammootaa isa jedhame kan dhugaa ka wayyaanee ka kijibaa san osoo hin ta'in kan amantii ka walqixxummaa ka dhugaa san osoo ka kijibaa ka wayyaanee san osoo hin ta'in jechuudha. Kanaafuu warri gartee garee faannoo kaasu kun ammoo akka isaaniititti yeroo fakkeenyaaf mootummaan kenna akkas godhee jara san balleessaa jirutti uummata kenna burjaajessu haala akkasiisan fayyadamuu barbaadan akka isaan daldalaaf kaasaa jiran meelaan amma nama tokko akkamitti kana galatoomfatuu dhabe maali OBN jechuun warra ABO hilteen san itti fakkaate moo maali innidha Joohar kanicha Joohar maali qabsummaan isaatu kana balleessuudha jechuudha. Anatu ebaluun caalaa ebaluu baduu qaba ebaluu damassasuu qaba ebaluu damassasamuu qaba kuni waan sirriiti hirmijjaa fudhatamuu qaba milishaan nama ajjeesuu qaba miti kaayoon Joohar kana balleessuudha kana balleesse akka namoo mirga walqixxummaatiin ofiin bilisummaadhaan of bulchuu kan jedhuudha jechuudha kan Joohar irratti qabsaa'aa jiru iyyuu. Duuba kanaafu akka olola kanaan hin burjaajenne olola kara lameenitu jechuudha. Kan gara gartee fakkeenyaaf warra mangistii ofiin jedhu jala girrisuu fi warra maqaa ABO jalatti daheeffatee eenyummaan isaanii hin beekamne warra gartee saba kana wal affaafaajessuudhaaf. Joohar gartee kan ABO hiikachiisuu barbaada. Joohar Itoophiyaa faarsi alaabaa of duuba kaahee alaabaa nuti irratti du'aa jalatti cunqurfamaa jirru akka hin cunqurfamisanii fi kan inni qabsaa'aa jiru.
alaabaa carqii bira iyyuu dabree akka sabni kun hin cunqurfamne Itoophiyaa Oromoo fakkaattu san ijaaruu fi Itoophiyaa Amaaras akkuma Amaarummaa isaatti fakkaatu Oromoos akkuma Oromummaa isaatti miiliyoona 60 saniin kan fakkaattu san ijaaruuf jechuudha qabsoomaan Jawaaru. Kana tarii wallaalaan keenya tokko tokko akka ittiin hin burjaajoonne Jawaar mallee abaa'uu hiikkachiisuu fi Jawaar mallee faannoon xirbijaa fudhachuu kana hin gammanne akka jedhee wallaalaan keenya hin burjaajoonneefidha. Kan inni viidiyoo kana qopheesseef illee jechuudha. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagayaan naa tura.